baase ay wata kasigalu tinjuro wonni ni nanjuro on malda kastiko Ani walii galanii gubadheeni. Amma teessa jirta dirree dawaa jirta moo harar jirta? armille tinjira armille Karameellee armille tinjije jaltu bagana gandufte Daga nagaan. finaasaa jirra miti. Ani daga haasee giftiti an daga waan inuma inni sin argu haasaa. waay wanti yaalo jira Wayyee biftu. Rabisiiseeni. Nagarri laa dura neetwoorkii naan baasneenna. Hiriyaa xiyyaati bari caaltuun hiriyaa maama xiyyaati akkamittan akkas jedha nama biraas seebar nama arrabsanii bahu kan namni tokko na sanaafan akkas jedhee. amma caaltutti hojjiiftee dubbiin ajaran harkaan jijjiirin himti yoo amma kam jedhu Hadiirati maal godhutti hirta mitiyyoo? Zainabaa teenya bar michiyyoo maagiin fiddeeti laalladuu jetteemi riiraanii qabaan jeen dalagaan teette kibaabaan eeleen akkataan jeen ree jaan qabaan jeen jaanuu sadi lakkuu garaanaa qabdi bishingaan qixxaa jiraan jeen Duune dengadda bonni itti bu'ee. tammen Lamaan gugurraattiin sun hin duune. maaltu mistira baasisiin jeeti michiyyoon kufan qabdu Ati akkanumatti ijoolletti kijibdaree. Itti duraan turre fannisuu haate san yaadattu. bakka qalan maaltu siin gee Wanta kan qabu inni reetti takkitti lakkuu dhalteef takka malee biftuu qullaa wanta kan qabu. Andi dura yoo man Jaan qabdi isa qaba. gaafa. Awo caaltu taa'e immoo taa'e akkana wanarra waliin dhaabbannu. Ati egaa reettiin sun duute keessattuu talakkuu sadii dhaltu sun mataan kun hundachisi deeme malaa ta'uu eegalte bar. Tana osoon uummata yaaduuti nurraa galchee kaafoofi anni hirtiisa. Uummata yaaduuti. Uummata maal yaadda? Maal Maal uummata yaadu? Ishii yaada baay'ee. Dumo. Tana dumbulloodha bar ishiin dumbulloo bareedduu tana ganaadha qo'e disti takka. Ibidda dhaamsee dhubaase. Deembooti natti hin dhufini. Beektuu ishii waliin beeynu wal akkasumatti jetti. Ana meerri fooloo na taasistee jirtaa yure erga dura na beekte. Nuna ammaan si taasisa beektu jee. Eeyyee. Silkiin na duraa waliin. Inni akkanumatti yee jaa siqee kara kaameeraa waan takka qullaa. Amma laa qofoon inni ofirraa qabu wanti dilbaati. Nuun Walla isaati koo. Baadiyyaan gisee taraa ta'etee kana Zainab. Aadamaa jira reetuma kana maan jiranne dhalaan akkasii jaalattu yoo barbaade. Hoggaa taraa ta'etee kanaami. Antaraan tiyya sibiraa maal gootiyu? Ayyee masmararra wal iddofna. Waa takka rakkoon qabu. Ati waan tutu eekamitti. Mijiyyoon hafa duubira geessee nama gara galchita. Biftuyye sii ta'ee xiqqollee ta'u. Lakki anoo maamaan yoo dhageechen dubbatti hiika. Ilaala guys warri mana caaltutis mana Kaameeraa silaa xiqqoo gasiifatee asii oliin hin mul'atu. kuma 200 galtee amma Itoophiyaa keessa baatutti beeksisaa qaamisii kenninaan jedhaniina hundi keessanuu fooloo na taasisaa. Fooloo si taasisan kiyya kanaan daleedha akkaawuntii kanaa sii kan naadiyyaati. Maaliif akkana godhattaa dubbii xiyya fite kaa turuu. Ani ta'een barbaadu kaatiyyuu maanaan hojjechuu barbaada. Biiftuu duuba nafa hin jenne. Kadhatirree akkanatti mijoon kadhaa akkanaan beektu. Simbeetu miyyoo. Akkan na bee mee kun Ganda akka simbeetu dura liqee namaa galchi. 300 dubbachaan waliin kaasan galchuu. Muni nu dhibba irratti 300 jaasa. Ati sana raafuutu sanii yaada. Hai
dhibba sadiif ta'e afoosh irrattis naasuuf jirta jala. Hamza. Anan jedhu maal gochuudha? Dhaalturraa maal gochuu birrii 300? Gaafadhu mee. Maaltu maali na dhungadhuun jedhee nama dhungatu jasneedha. Biittuu ani liqeessu. Ifii fi baatiin liqiisan seennaani ifii naa liqeessite kaniin ani hin jeeniin. Maal gochuu birrii baha? Mitatti birrii 3 amma ammaa galchuuf iddire. Akkaawuntiin qabdu maal irratti hin galchaaf? Maalis ergite? Ijoolleen naa kannite ijoollee laga gaddeemtutti. Ati sanumaan deebistare. Ati maalis isaanitti hin deebisanii? Yaane kaanuti achi ooyiruu galle gandaa yaane. Eessatti galtere? Maal gochuu idaa namaa baattee warra ollaa kee qofaatti hin kennituu firee maal gochuu daashii baattee biyyaa baate? Hoo fudhadhuu jeetiin ijoollee manatti itti ergee guyyaa 3 dhufuutitti. Ijoollee achi ergitu sana maaliif birrii sana ittiin ergineef ijoollichatti? Ijoolleen biyyaa deemti fudhattee 300 horii xiqqaadha. Ayi. Ikkoo xiqqaa miti kabar ijoollicha allaa itti kennee gattee yoo itti kennitee jiraatte ijoollichi biraan gahuu hin danda'u. Garuu ati birrii ishii sin kenninee fi lammata immoo anaan re'ee ja'an qabaa. Re'ee ja'an immoo ilmaanyaan 3 garaadha qabdii naan jetti. Lammata immoo dinnicha kaarii meeqa jedhee kaarii 20 hin qabaa jedhe. Inni kun soba ta'e. Yaa obboleessa koo ganaa odoo wal janajjannee walumaa wal janajjanne. Soba kana hunda soofdee akkamitti si janajjanu kanamni? Dee na dubbatin waan dhiyoo tanaa isuma sin himu. Amma dabar irraanfatee guyyaa. Dinnicha jedhe. Dinnicha gahaasi kumtaala 100 kan galuu danda'u qabaa jedhe. Dinnicha bichaadha. Re'eenti yemmoo re'ee takkitti aduu keessatti tallaalee re'ee takkitti re'oota ja'an qaba ja'anu ilmaanyaan 3 garaadha qabu. Ibin akka inni jedhetti maratti gana gara 20 wayiitti fudhadhe si galee dinnichi sun immoo yoo akkam xiqqaate 500 600 bitee yaade kana hunda na sobee yaa obboleessa maal magaalaa dhaqee gura. Wanni laal dubbiin teenya laal waliin galle loqotu irratti ani waan biraa itti hime waan biraa sitti himu jedhe. Waan takka wanni waliin galle hin jiru mucaan afaan loqotu hunda sirri beekti tiktaak kanarra jirti. Re'ee jaan jee re'ee afuriin siin jee. Re'ee jaaje jaan keessaa re'een 3 duraan dudu. amma waan lama qofaa jira. Lamaan sun immoo lakkuu 3 garaan qabdu takka qofaatu garaa qabaa takkittiin sun takka garaa qabdu. Reetii guddoo isii abaaree ajjeete. Maana ilma mutiitisiin. Duuba abaartee muluuka ajjeeftee mijiyyuu kijibda badiide. Ati waan du'eemaa isaaf daree. ati yoo akkam ilmaanni teenya caaltu nu ala ajjeeste ilmaanni tiyyaashiitu nu ala ajjeese jaara. Xiqqaate kunoo na beekee erga akka jenna. Na beekee. Taatti ani ishiidhaan ittiin kaane ilmaanni hundumtiitu na gaddisiise malee. Ilmaan koo osoo hin ta'in qabeenya. Wanni kun qabeenya keetii si gaddisiisu qaba qabeetu. Noo qabeenya koo ta'ee gaddisiisne ani caaltuu nan jaaladhaa nan kabajaa obboleettii xiyyaa hangafa xiyyaa lammata immoo gaaddanyaa maamiti nan ishee jaaladha beeksisiisa garuu ilmaanni yoo ajjeesse immoo cubbuudha kan. Walaa ganamani tuma walaa waa dura kaa'uun fedhu ibibuun walaa akkana taa'ee qama agartee waama dura kaa'uun fedhu beela ajjeese bona ajjeese. Bonni na jeesna biiftu ilmoo xiqqoo watii gara galchitee yeteeti toomaadhaan ajjeeftu toomaa. Ati maaf jim jettanii waggaa ishee ilmaanni ajjeesse? Magaalaa reeyitee funyoo biti kottuu jee kadhadhees dadhabeetiin funyoo kuttee bar distii miti mataa katirraa osoo qoru teessise laulaan beeraa sun cufaa ta'uu baatte. Saniif na ajjeefte.
Ani najjeefne numan ture akkuma Najjeesne tasaa keessuma duraan tajjeesne. gootina mere. Toomaan akkasitti mani xiqqoo osoo agartu. Tooman sun silaa kamataa keetirratti dhoosanii bar. Addaan. Rabbumaan irraa reetii dabarsee alhamdulillah yoo kaatu ba. Ayi najjeesuuf kaateeti. Ayi. Bakka reettiin sun duutu silaati duute. Silaa biiftuun na dhabde. Biiftuun ni hattee kan hin jeen. Ayi. Hatti naaru maaliifaan haaraatu atu jirta amma re'ee agabuu ajjeestee otuma ofii keetti caatii qamaatu re'ee qoonqoon ajjeese jechaatti barcaaltu maaliif akkasi goote? Ganaa ittiin deebi'u biiftuu. Lammata moo shililli xinjeen akka dhiiraa sanatti kosor jedhii taa'e maali? Atoo kookina waan dubartii akkamitti dubartii fakkaatte laa kosor jedhii. Alaale biiftuu. Laki Sin garsiisa akka bakar kun godhatu alaale. laki ganaa ittiin deebi'u. Chico tanto in fatti come che Chico t'ha aiutato ma che non gli dici dubara mo Zinga. Inni akkanuma. Inni akkanuma. Boodallee inni ira sanatti cosette itan Gono ganaa ittiin deebi'u. Ganaa ittiin deebi'u. achi jiree kaamerarra. non kokko akka ira sanatti la cosor je obbende itu mata cosor je itu aku dubartiin ngein cosor je sin jennan immo makino kino ganama roobni dhufeetu duumessaa osoo namatti akkasuma fakkaate immoo cosor je itaa sin jenna na Zaduuba olii gannoo jirta akkamiin siita? Jaaltuu maanaan gaafate. Nabeeti. Si sodaatte. Kiinsin fuutu. Gaafadhu asuutatti. Yoo akkana gogodatte sin feetu. yaa caaltu nuti Akkamiin jira akkamiin jira akka isiin feetu faayidaan namatti himu aduu asirratti nama kan jirudha. Nalaan. Hai. Duba Walga'iin seenuu deema. Ayyee. akka caaltu kana je ila cosor je itu Sarraaqii ta'e maali? Akkasii akkasii Inkoon waa maali jettare inkoon fila kossaarra ta'e kossaarra wayi. Kossaarra ta'e caaltu hin taane miti. Ta'e aaruun beekoon danda'a. Ninjira amma amma jirta. bilbilaan kaase. Yaa gaaruutti jira argo yeroo irratti jetta. Jira. Qoftanni jee jette afaan Oromootti immoo booni akkanatti qoma dhiibii akkana. Nama tuffatta namaan jette kaabootan maas. Yaa baara konga burra wayya. Isa wayya. Maal akka dubartii jeen Ambooli aanni bareedi jeetiin akkana itti lafuu jira malee takkaa lalaa akkana jeen Ila kosar je akkanatti bakka kossaarra wayii ta'e kossaarra akkasi faqqaa jechuun jira miti kossaarra namni jaalatu tokko ta'e. Injoo waan arganaa. Ingettu Injoo gara meeqaan jaa? Ninja. Wala leessuun jirtudha. ajjeefadha. Ishii walaloo
wala leessu biiftuu tiyya kashtii tamallaa dumbushaa silaasii bira jiraadhe ani siin dubgadhaa hoggaan bishaan dhuguu bishaantu na hudha abiraan oromin anumaa si fuudha. No, kuti adda. Itu dhaggeeffadhu jeenga. Dungoo baasa keessa. Amma booda irratti komii kanneen haabsi. Mee maal jettee irra deebi. biiftuu tiyya kashtii tamallaa dumbushaa si harkachuu itti hangammachuun qabaa. Silaasii bira jiraadhe ani siin dubgadhaa hoggaan bishaan dhuguu bishaantu na hudha tokkollee heerumin anumaa si fuudha. Yoon buuta. Waamisas deemuun Qoy kaa dura reessu yaadadhu. ni dhalte kaa. Yoo fuuta dhaquu hin Reen heerumta. Qoy reessu naa altu dura laa. Ilmaanyu reessa naa agarra dura. Warri qabdan naa godha. Naa kanna. Ree birni gurgura hoggaan si fuudhuun gurgura. Yoo ree gurgurte maal nyaanna ree maaliin jiraanna? Maal Ree ilma? nyaata Ree maal ilmatti? Maaliin hojjaa siidan fifti? Ati daatu karajaa jalaan kaane. takkanii hin bita kaatarimiyaa bishin gaallee Kadhalte gurgurtee rimaa ganaan ishiin dhaltu ishiin maal si wanti gooti. duuba ay jimaan hin geenye maaliin hin fuudha uffata naa biti maarree biti daaba biti jetti Haa ishiin kabiraa heerumtu bakka haadhiis. lakkii daaba numaan bitaa fi waan fedhee gurgurama malee. Ilaa dhaggeeffadhu. Waan naa bittu sitti hima. Gaafa na fuutu sana. Warqii mormaa, kan gurraa, kan harkaa, Barreessa. warqii. Qalamaan bitaa kun boodanii irraan bata. No anas barreessa waan yaadin. Naa barreessi. Hiistii waa hunda itti hidhee hunda tamiilaa hunda itti hidhee ati hiistiidhaaf faayisiin hin jeen. Ilaa gaafa duraa gaafa na fuutu sana. Warqii mormaa, kan harkaa, kan gurraa. Koi Naa bittu gaafa. koi haa ta'u meeshaa. Hayyee himadhu. Hoggaan si fuudhumee maal fa'aan si bita? Duraan dursitee warqii mormaa, kan harkaa, hagaa kan gurraa naa bittu. Achi booda immoo uffata aadaa Oromoo uffata jira jedhan. Biyaas uffata aadaa Oromoo naa bittaa. Xiqqoo haameera raachite. Xiqqoo haameera raachi kochisi. Xiqqoo ni migaa dinee heddummeessite warqii mormaa. Giraama meeqaa ta'u? Giraama meeqaa ta'u? Giraama meeqaa Himadhu haasuma. Isuma gaafadhu. Dhaaltu giraama meeqa naa ta'u mee natti himete akka nama beektu tokkotti. Giraama 40 si haa ta'u. Qarshuma 600. Gurguruuf deemti. Hundaa kamisa. Waan isiin jette godhe baay'isatti namatti hidhoo. Asii taakka. Ilaa Kan mormaa dhaggeeffatu. lama. Warqii Haguuraa warqii sadi. giraama Harkaa giraama 40. tokko Giraama 40. Waan biraa? waan biraamoo uffata aadaa biyaas uffanni aadaa sunni birrii kuma 80 uffanni aadaa Oromoo. Uffata aadaa. Yaa caammaa immoo birrii 10,000 yaa xiqqootti biratti qaba waan ta'eef caammaan 10,000. Kuma saddeettam jettee. Maala gosa maaleetu mukeenyi maal. Hanya. Dooraadha sittiin godhi. Itti dandamte.
Kophee caamman meeqa jettee? caamman